Koomishiniin marii biyyoolessaa qaamolee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu qaban keessaa harki 95 hirmaatanii jiraachuu ibseeti jira. Raayyaan Ittisaa Sudaan magaalaa Tarsiimoo naannoo Biluu Naayil Daangaa Itoophiyaa irratti argamtu to'achuu isaa beeksise. Ameerikaan Piropoosaala Iraan Waraana Dhaabuudhaaf Dhiyeessite kan hin fudhanne ta'uu isii ibsiteeti jirti. Bakka jirtan maratti nageenyi isin haa ga'u. Jalqabarra hordofaa turtan ijoo oduu guyyaa irraati. Waliif TV irraa oduu sa'aatii kana kan isin himaa jiru an oduu muusaatii kallattiidhaan gara bal'ina oduutti dabarra. Koomishiniin marii biyyoolessaa qaamolee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu qaban keessaa harki 95 ol hirmaatanii jiraachuu ibseeti jira. Qaamolee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu qaban keessaa harki 95 ol hirmaatanii jiraachuu isaa koomishiniin marii biyyoolessaa ibsa miidiyaaleef kanneen ifoomseeti jira. Koomishiniin marii biyyoolessaa yeroo ammaan tana akkaataa aangoo isaatiin ajandaa dantaa biyyaa bu'uura godhatan adda baasuudhaan boca marii qabsiisaa kan jiru ta'uudhas qindeessaan qabiinsa koomishinii marii biyyoolessaa obbo Buzunaa Asaffaa ibsaniiti jiru. Qaamoleen dhimmi ilaallatus ajandaa bocama irratti yaada kennaa jiraachuu isaa immoo dabalataan obbo Buzunaa Asaffaadhaa eeraniiti jiru. Akka biyyatti qaamoleen rakkoo Itoophiyaa qabdu irratti mariin hiikuuf fedhii qaban kamiyyuu hirmaachuu yoo barbaadan ammas taanaan koomishinichi yaada isaanii irraa fudhachuudhaaf qophii ta'uu eeree jiru yeroo ta'u akkaataa koomishinichi qopheesseen qaamolee marii biyyoolessaa irratti hirmaachuu qaban keessaa harki 95 ol hirmaachuu isaanii koomishinichi jala muree ibseeti jira. Haalli marii keessa turee fi ajandaan kennames rakkoolee Itoophiyaa furuuf abdii olaanaa kan uume ta'uun isaa ifoomeeti jira. Akkaataa adeemsa marii koomishinichi qopheesseen yeroo ammaan tana mariisiftoonni kutaalee adda addaarraa walitti dhufan kanneen 160 ta'an maalummaa marii biyyoolessaa adeemsa isaa ajandaa dhiyaatan aangoo koomishinichaatii fi gahee mariisiftootaa irratti leenjiin kennamuudhaas koomishiniin marii biyyoolessaa ibseeti jira. Koomishiniin marii biyyoolessaa qaamolee hanga ammatti marii biyyoolessaa irratti hin hirmaannee fi hirmaachuudhaaf fedha qabaniif ammas balbalti isaanii banaa ta'uu ibsaniiti jiru. Itoophiyaatti addaan cituun sagantaa seeftineetiidhaa rakkoo hanqina nyaataa uumeeti jira jedhame. Gabaasni faamaayeen early warning system network jedhamu akka agarsiisutti yoo ta'e Itoophiyaa keessatti addaan cituun sagantaa seeftineetii rakkoo hanqina nyaataa ammeesseeti jira jedhameeti jira. Gabaasni faamaayeen early warning system network jedhamu kun sagantaa deeggarsa seeftineetiidha. Ji'a ammajjiidhaatii qabee guutuu biyyattii keessatti addaan cituu isaa irraa kakee maatiiwwan deeggarsa barbaadan yeroo hanqina nyaataa hamaa keessatti kufanii jiraachuu isaa gabaasa baaseen ifoomseeti jira. Gabaasichi dabalataan walitti bu'iinsi gatiin boba'aa ol ka'uu fi gargaarsi namoomaa gufachuun isaa Itoophiyaa keessatti hanqinni wabii midhaan nyaataa cimaan akka uumamu taasisee kan jiru ta'uudhas ibseeti jira. Sababuma kanaatiinis ammoo haalli beelaa sadarkaa yaachisarra geeti jira jechuudhaan kutaalee biyyattiidhaa hedduu keessatti hanga fulbaana bara 2016tti beelti kun kan itti fuftu ta'uudhas gabaasni kun addeesseeti jira. Gabaasa wabii midhaan nyaataa Itoophiyaa haaraa Itoophiyaa Food Security Outlook Update kan eebilaa hanga fulbaana bara 2026 of keessatti qabuun ammoo sagantaan deeggarsa midhaan nyaataa Itoophiyaatti adda cituun hawaasni deeggaramuu qaban deeggarsa dhabuudhaan balaa beelaa keessatti akka kufaniif sababa ta'uu eereeti jira. Akka gabaasichi agarsiisutti yoo ta'e ammoo godinaaleen kanneen akka Harargee Bahaa, Boorana Bahaa, Baalee Bahaatii fi Waraanaa Oromiyaa keessatti iddoolee filataman tokko keessatti deeggarsa kennuun kan itti fufee jiru ta'uudhas ibseeti jira. Gabaasichi akka addeessutti yoo ta'e ammoo sadarkaa yaachisarraa naannoleen sababa deeggarsi midhaan nyaataa adda citeef ga'anii jiran gammoojjii godina Harargee Bahaatii fi baqattoota Sudaan kibbaa haarawaa Gaambeellaa keessa qubatanii jiran akkasumas ammoo kutaalee biyyattii naannoo Tigraay aanaalee garagaraa keessatti naannoo Amaaraa, naannoo Affaarii fi naannoo Oromiyaa akkasumas ammoo naannoo Somaalee bakkeewwan garagaraa keessatti bal'inaan beelli kun
mul'ataati jira jeetti jira. Hanga walakkeessa bara 2026tti namoonni miiliyoona 15 hanga namoota miiliyoona 15.9 ta'an hanqina nyaataa cimaatu isaan mudatas jaameetii eegama jechuudhaan gabaasni kun kaayetti jira. Naannoo Gaambeellaa qofa keessatti baqattoonni Sudaan kibbaa irraa dhufanii fi lakkoofsaan 110 ta'an guutumaan guututti akka baqatatti sababa hin galmaa'iniif deeggarsa midhaan nyaataa argachaa kan hin jirree fi sababuma kanarraa ka'uudhaan ammoo hanqinni nyaataatii fi hir'inni nyaataa hedduun mooraa baqattoota Sudaan kibbaa kan Gaambeellaa mooraa baqattoota Lukdoongii fi Tormork keessatti uumamee kan jiru ta'uu ibseeti jira. Gabaasni kun barruu dheeraa adda citiinsaa seeftineetiitiin wal qabatee Itoophiyaa keessatti beela ni uumamtee jeen qabatee been akka agarsiisutti yoo ta'e waldhabbiin galaana Pershaa keessatti uumamee jiruu fi gatiin boba'aa ol ka'uun akkasumas ammoo geejjibaa fi gabaan sababa walitti bu'iinsaa Israa'el Ameerikaa fi Iraan jidduutti uumameetiin beekamuu isaatirraa ka'ee biyyattii keessatti haalli jiru daranuutu hammaatee jiraachuu eereeti jira. Naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsi humnoota faannoodhaatii fi raayyaa ittisa biyyaa jidduutti deemaa jirus ammoo gama biraatiin gabaadhaa fi geejjiba laamsheessuu isaatiin daran tokko haalli biyyattii keessa jirus beelaaf hawaasa nagaa saaxilee ka jiru ta'uu isaa eereeti jira. Naannoo Tigraayitti hanqinni maallaqaatii fi gatiin nyaataa garmalee ol ka'uunis ammoo humni bittaa maatiidhaa akka gabbuu godhee jiraachuus gabaasichi eereeti jira. Gabaasni dhaabbata Famine Early Warning System Network kun ammoo kabee jiru. Wayitaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana godina Shawaa Kaabaa naannoo Sulultatti qonna qamadii daawwachuudhaan Itoophiyaan waggaa kanatti qamadii kuntaala miiliyoona 330 oomishuudhaan Afrikaa keessaa sadarkaa tokkoffaarratti argamti jechuudhaan dubbatanii jiranitti ta'uun ni yaadatama. Raayyaan ittisa Sudaan magaalaa Tarsiimoo naannoo Biluu Naayil tan Daangaa Itoophiyaa irratti argamtu to'achuu isaa beeksiseeti jira. Humnoonni ittisaa biyya Sudaan magaalaa Tarsiimoo alkaayiliidhaa tan naannoo bulchiinsa Biluu Naayil Daangaa Itoophiyaa irratti dhiyaattu keessatti argamtu humna Rapid Support Force harkaa fudhachuu isaa ifoomseeti jira. Waraanni Sudaan humna dafee dhaqqabaa Sudaan harkaa magaalattii fudhachuu kan danda'e ammoo wal waraansa hadhaawaa magaalicha keessaa fi naannoo magaalattiidhaatti deeggartoota humna dafee dhaqqabaa Sudaan dabalatee warloltoota humna dafee dhaqqabaa Sudaanii wajjin guyyootaaf taasiseen booda ta'uu isaa ibsee ka jiru yeroo ta'u magaalaan tun ammoo magaalaa teessuma istiraateejiidha ta'uunis beekamteeti jirti. Akka gabaasa Sudaan Tarbiiwun gabaasetti yoo ta'e ammoo walitti bu'iinsa hammaataa eeblaa 25 taasifameen booda harka humna dafee dhaqqabaa loltoota Sudaanii waraanni Sudaan magaalattii fudhachuu isaanii ifoomseeti jira. Magaalattiin amma deebifamte tun ammoo seenaa keessatti bakka ijoo waraana Sudaaniif akka murteessaa taate jaamuudhaan kan maqaan isii kaafamu yeroo ta'u humni waraana lafoo Sudaan injifannoo kana akka ijoo tilaalaa kan jiru ta'uun isaatis ifoomeeti jira. Magaalaan alkaayiliidhaa ammoo koriidaarii furtuu taatee fi magaalaa guddoo naannichaa yeroo taatu humni dafee dhaqqabaa loltoota Sudaan humna waraana Sudaaniin eega naannichatti garmalee haleelameen booda magaalattii gallakkisee baqachuudhaaf dirqameeti jiras jaameeti jira. Raayyaan ittisa biyyaa lubbuu hawaasa nagaa kanneen humnoota dafee dhaqqabaa waraana Sudaaniin naannichatti dararamaa jiran hedduu baraaruun isaaniitis ifoomee ka jiru yeroo ta'u gabaasni aangoota naannichaa wabeeffachuudhaan Sudaan Tarbiiwun gabaase akka eerutti yoo ta'e hanga yeroo kanaatti namoonni nagaa naannoo san gallakkisanii ba'an lakkoofsaan 30,000 ol kan ta'anis jaameeti jira. Humni dafee dhaqqabaa Sudaan naannawa to'atee jiru hunda keessatti lammiiwwan nagaa irratti miidhaa geessisuudhaan humna waraanaa beekamu yeroo ta'u Sudaan waldhabbii Jeneraal Mahammad Hamdan Dagalootii fi
Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan jidduudhatti deemaa jiruun hurgufamaa turuun isiidha ni yaadatama. Qabsoon jeneraalonni lameen magaalaa Kaartum irratti wal qabantuun ammoo biyyattii irra dabartee gaanfa Afrikaadhaatiifuu madda walitti bu'insaa fi tasgabbii dhabiinsa akkasumas ammoo hokkaraa guddoo naannicha jeeqaa jiru ta'uudhaanis durarratti maqaan isaa kaafama. Lammiiwwan Sudaan sababa wal waraansa kanaatiin miiliyoona hedduudhaan lakkaa'aman qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaanii baqatanii ka jiran yeroo ta'u lammiiwwan hedduunis lubbuu isaaniitii fi qabeenya isaanii dhabaniiti jiru. Walitti bu'insa barootaaf humna dafee dhaqqabaa Suudaanii fi humna waraana Suudaan jidduutti adeemsifamaa jiruun ammoo gaagaamni Kaartum mudate gaagaama honga hin qabne si jedhamuudhaan kan amanamuudha. Kanas haa ta'u san waraanni Suudaan yeroo ammaan tana humna biyyattii harkaa ba'uudhaan sadarkaa addunyaatitti taphattoonni hedduun gama dirree Suudaan seenanii waraana kana taphachaa ka jiran yeroo ta'u Saawudii Arabiyaan, Ijiptii fi humni waraana Sudaan gam tokko galuudhaan humna dafee dhaqqabaa Sudaan Iraanii fi Yuunaayitid Arab Imireetii wajjin Itoophiyaa dabalatee qabsoo ka qabaa jiran jedhamuudhaanis xiinxaltoonni dhimma waraana Sudaan irratti yaada kennan yeroo adda addatti ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Fooramiin raagaa haala qilleensa gaanfa Afrikaa 73ffaan Finfinneetti taa'amaati jira. Fooramiin raagaa haala qilleensa gaanfa Afrikaa mata dureen tajaajiloota haala qilleensaa dandamannaa fi misooma waaraaf jedhuudhaan caamsaa 10 fi 11 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinneetti taa'ama jedhameeti jira. Fooramichi raaga qilleensaa kennuu qofa osoo hin taane ammoo raagaawwan kanneen hojiirra oolchuudhaan akeekkachiisa duraa fi qophii balaa ittisuuf taasifamu kan jajjabeessus jedhameeti jira. Fooramiin kun jiddugala raagaatii fi hojii qilleensaa kan deeggartoota misoomaa waliin ta'uudhaan kan qopheeffames jedhameeti jira. Odeeffannoon raaga haala qilleensaa kallattiidhaan qonnaan bultoota, ogeessota fayyaatii fi hooggantoota yaaddoo balaa haala deeggaruun danda'amu irrattis ni mari'atama jedhameeti jira. Fooramii kana irratti ministeeronni, dhaabbileen qorannootii fi dhaabbileen namooma, hawaasni siviiliitii fi abbootiin qabeenyaa dhuunfaadhaatis ni hirmaatu jedhameeti jira. Oduu xumuraatii fi oduu biyya alaa qabannee isinii dhiyaanneen Ameerikaan piropoosaala Iraan waraana dhaabuuf dhiyeessite kan hin fudhanne ta'uu isii ibsiteeti jirti. Ameerikaan piropoosaala Iraan waraana dhaabuudhaaf dhiyeessite kan gonkumayyuu hin fudhanne ta'uu isiidha ibsiteeti jirti. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp waraana Ameerikaatii fi Iraan gidduutti geggeeffamaa jiru xumuruudhaaf yaada Waashingitan dhiyeessiteef deebiin gama Teheraan irraa kenname guutumaa guututti fudhatama kan hin qabne jechuudhaan eereeti jira. Iraan deebii isiidhaa kana biyya jaarsummaadhaan Waashingitan DCdhaa fi Teheraan jidduu deddeebi'aa jirtu Islaamabaadiif ergitee kan turte yeroo taatu masaraan Oval kan warra Ameerikaadhaa ammoo qabxiiwwan ijoon Iraan lafa kaa'atte kun Ameerikaanota biratti guutumaa guututti fudhatama kan hin qabne jechuudhaan kufaataa iseeti jira. Qabxiilee Iraan akka haal duretti dhiyeeffatte keessaa adda waraanaa hunda irratti waraanni hatattamaan akka dhaabbatu gochuun isa tokko yeroo ta'u Ameerikaan sochii galaana Iraan irratti daangaa uumuudhaaf taasisaa jirtu akka dhaabuu qabduu fi uggurri maallaqaa fi qabeenya Iraan irra kaa'amee jiru haal duree tokko malee akka Iraan irraa ka'uu qabu. Dabalataanis ammoo biyyattii irratti weerarri akka hin raawwatamne waadaan wabii argachuudha akka isiidhaaf kennamuu qabus gaafatteeti jirti. Kana qofa osoo hin ta'in dabalataan Teheraan waraana kana dhaabuudhaaf bu'uuraalee misoomaa Ameerikaa fi Israa'el jaraa barbadeessanii biyyeedhatti deebisan guutumaan guututti beenyaan akka kafalamuu fi qabu gaafattee kan jirtu yeroo taatu masaraan Teheraan hulaa Hormuz abbummaadhaan bulchuufis mirgi abbaa biyyummaa kiyya naaf kabajamuudha qaba jechuudhaan Waashingitan gaafateeti jira. Torbaan dabre pirezidaantiin Ameerikaadhaa waraanni kun xumuramuudhaaf dhiyaateeti jira jaanii ka turan yeroo ta'u ministeerri muummee Israa'el ammoo gama isaaniitiin waraana kana dhaabuudhaaf
Iraan yuuraaniyemii gabbisuu dhaabuu qabdi. Yuuraaniyemiin gabbatee warshaa yuuraaniyemii warra Teheraan keessa jirus guutumaa guututti achi xaragamee bee'uudha qaba jechuudhaan Teel Aviv yaavorraa yaada kannaniin Beniyaamin Netanyaa'oon ibsaniiti jiru. Kun kanumaan osoo jiru ammoo Iraan humnoota galaana Faransaayii fi Biriteen hulaa Hurmuuz kan gara hulaa Hurmuuzitti bobbaafamanii jiran akeekkachiifteeti jirti. Pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron akeekkachiisa Iraan kana hordofuudhaan ibsa miidiyaaleedhaaf kenneen ammoo biyya isaanii hulaa Hurmuuz irratti humna galaanaa isiidhaa bobbaasuudhaaf karoora akka hin qabne ibsuudhaan garuu jaan Emmanuel Macron Paaris irraa Iraanii wajjin ta'uudhaan waraana ergama nageenyaa kennuudhaaf qofa waraanni Faransaay gara hulaa Hurmuuzitti kan imalu ta'a jechuudhaan dubbataniiti jiru. Sanbata dabre ammoo humni galaana Biriteen sochiiwwan doonii hulaa Hurmuuz keessatti ugguramanii jiran baraaruuf taasifamutti ifaan ifatti makamuudhaan gara baha jiddu galeessatti humna waraana isaa bobbaasuudhaaf akka jiru ibseeti jira. Ministeerri muummee United Kingdom Keir Starmer fi pirezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron ergama idil addunyaa nageenya bishaan addunyaa eeguudhaaf deemamaa jiru kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii akka qaban dubbatanii turanis garuu Emmanuel Macron duuba deebi'uudhaan an Iraan maddiireetiin jira jeeti jira. Wiixata har'aan tana ammoo ministeeronni ittisaa biyyoota 40 ol ta'anii UK Londonitti wal ga'uudhaan dooniiwwan hulaa Hurmuuz irratti danqaman adeemsa baraaruuf taasifamu irratti mari'achuuf jaatan irra kan jiran ta'uun isaanii gabaafameeti jira. Teheraan biyyoonni addunyaa hedduun isaan irratti mari'ataa jiranis ammoo an Waashingtaniifis taanaan Teel Aviv yaavuudhaaf Awurooppaanota hundaaf gurri kiyya duudaadha eegeette bubbultee ka jirtu yeroo ta'u dubbiimaan waraana Iraan Kaatimala Ambiyaan dooniiwwan karaa hulaa Hurmuuz dabran dura Iraanii wajjin mari'achuudha qaban jechuudhaan akeekkachiiseeti jira. Egaan hordoftoota keenya oduu sa'aatii kanaaf Waliif TV irraa isin biraan gaa turre kanumaan raawwadheetiin jira. Sagantaalee Waliif TV kaafanachuuf yeroo gaarii qabaadhaa.